Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Arrammoo guyyaa irraa kanan gara keessanitti dhufee fi dhimma akkuma beekamu egaa yeroo ammaa kanatti sababa koronaa vaayirasii kanaa fi namootni hedduun biyya Ameerikaa keessa jiranii biyya Ameerikaa duwwaa miti egaa kunillee biyya hundumaati amma yeroo kanatti garuu ammaaf dhimma irratti haasa'u kun dhimma namoota Ameerikaa keessa jiranii keessuma Oromoota warri ta'anii namootni afaan keenya danda'anii wanta tokko tokko irraa baruu danda'u kan jedhuufan kana isiniif dhiyeessuu barbaade. Innis immoo dhimma sababa namootni mana jiranii fi namootni irraa gargaaramuutu irra jira kan jedhuuf stimulus check waan jedhamutu jira. Stimulus checkiin kun horii manatti namaaf erguudha jechuudha. Mootummaan uummata kana yoo horii ergineef irraan kan hafe ekonomiin keenya gara fuulduraatti illee rakkina keessa bu'uu danda'a kan jedhu gargaarsa jechuudha. Gargaarsadha. Uummata keenya kana akkamitti gargaaruu dandeenya? Ekonomiin keenya kunis immoo akkamittiin jabaachuu danda'a? Kun namoota gargaaruu duwwaatu hin ta'in ekonomii biyyichaaf illee murteessaa waan ta'eef kana gochaa jiru isaanii. Kanaaf egaa stimulus checkiin kun qarshiin manatti namaaf ergama. Qarshiin manatti namaaf ergamu kun immoo akkamittiin murteeffamaa kan jedhutu jira. Maaliif income bracketii ta'e gidduutti kan argamanidha. Kan cheekii kana argatanii hundumatu argata miti. Namootni argatanii income isaan irratti hundaa'anii akkamittiin argachuu danda'u kan jedhudha. Kanaaf mootummaan income isa kam ilaalaa isa jedhu irratti naasa'a. Kan inni ilaalu 2019 tax returnidha kan isaan ilaalanii. 2019 horii isin argattan mootummaa irraas haa ta'u dhuunfaadhaanis hojjettaniis haa ta'u kan mootummaan beeku tax return irratti kan beekamee jiru horii sana irratti hundaa'eeti kan cheekiin kun isiniif dhufu. 2019 tax return yoo hojjechiifattaniitti ta'e isintu carraa jalqabaa argata jechuudha. Isinii carraa jalqabaa ittiin cheekii kan argachuu qabdu. Yoo garuu 2019 tax return hojjechiifne ta'e in argattan jechuu miti. In argattu. Maaliif 2018 tax return ilaalaniiti kan isaanii cheekii kana isiniif erganii. 2018 yeroo ilaalan immoo rakkina tokko qaba. Yoo 2018 tax return keessan irra dhaabbatanii ilaalanii isin tax return 2018 irra dhaabbatanii yeroo ilaalan qualifying gootu yoo ta'e yoo isin ergan garuu yeroo 2019 tax return hojjechiiftanii qualify yoon gootan ta'e yeroo 2020 tax return hojjechiiftanii birrii kana deebisuuf adeemtu jechaadha. Kanaaf xinnoo rakkinni isaa achirratti. Namootni keenya hedduun illee tarii haala kana keessatti kufuu dhiisuu danda'u ta'a. Maal jechuun barbaada 2018 yoo qualify gootanii 2019s fakkeenyaaf amma 2018 keessa wantoota isin qualifying goone 2019 yeroo dhuftan immoo qualifying gootu yoo ta'e 2020 yeroo tax return keessan hojjechiifattanii jechuudha kan isin krediitii kana argattan. Maaliif kun amma tax credit kan inni jedhamu tax creditidha 2020 tax creditidha malee wanta akka liqiisminii maalisminii kaashiidhuma isiniif kennu darbee immoo akka inkaamiitti taaksiin isin irraa hin citu birrii kanaaf akka sanatti illee akka wanta ribeetiitti kan isin ilaaluu qabdan. Fakkeenyaaf istoora tokko yoo deemtanii ribeet waan jedhamutu jira biyya Ameerikaa kana keessa yoo birrii 50 bittu ta'e birrii 20 immoo ribeetiidhaan isinii deebisna isiniin jedhanii birrii 50 kaffaltu birrii 20 manatti isinii deebisu jechaadha. 20 suni egaa isin qodaa sana meeqaan bittanii birrii 30 bittanii 20 suni kaashiidhumatu isinii dhufa jechuudha manatti. Kaashii asii illee egaa krediitii jedhanii stoor krediitii jedhaniiti kan isin istoorii sanatti akka isin deebitanii mi'a biraattiin bittaniifidha kan isaan akkas godhanii garuu inni kunis yoo deemtanii yeroo deemtanii isumadha. Mootummaan birrii kan isiniif kennu birrii kana naxxanii gabaa keessa akkasii waa bittanii iddoo tokko dhaxxanii itti waa bitattanii yookaan qodaa mana keessaa ittiin bitattanii nyaata ittiin bitattanii waan akkasiif isinii kenna jechuudha. Kun immoo maal gargaara? Ekonomii biyya Ameerikaa kana gargaara jechuudha. Yoo namni waa bitatu hin jiru ta'e wanta ittiin bitan hin qaban taanaan ekonomiin Ameerikaa kufaa deema waan ta'eefiti. Kanaaf kana godhama. Biyya guddatan keessa gaama jira. Biyya keenya keessas egaa tarii gara fuulduraatti jiraata ta'a amma gaawwan an beekuun qabu ammaafi. Kanaaf akka ribeetitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf taxable limit jechuudha. Taaksiin irraan citu birrii nuu kennamu kanarraati amma nu hubannaa isaa qabutti jechuudha. Kanaaf wanta 2018 yoo immoo kaatanii 2018 tax return keessan kanatti qualify
hin gootan ta'ee 2019 garuu qualifying gootu ta'ee amma argattanii garuu yeroo 2020 tax return keessan hojjettanii ammas krediitii ta'e isinii kennama jechuudha tax return keessan irratti. Kanaaf gara fuulduraattis immoo wantoota isin barbaachisan amma isuma kana yoo argachuuf immoo 2019 tax return malee yoo hojjechiifattanii kan akkasin daftanii argattan isin gargaaru wantoota tokkodha. Direct deposit yoo qabaattanii in salphata mootummaadhaaf. Akkamittiin immoo salphata akkaawuntii keessanitti darba waan ta'eef automaatikii ta'a jechuudha baay'ee isaaniif salphata. Garuu yoo direct deposit min ta'e print godhanii paper checkidha kan isaan isiniif ergan. Kun immoo yeroo fudhachuu danda'a. Tokkoffaa adreesiidha. Informationii adreesii eessatti argaman jedhullee kana hundumaa hordofuu barbaachisa isaaniini. Kun immoo namoota amma kana miliyoona amma kana baay'atuuf salphaa miti. Kanaaf yoo isinii danda'ame direct deposit itti qabaattanii gaariidha. Direct deposit yoo tarii kana dura qabaachaa turtan ta'e keessumaa tax return 2019 yeroo hojjechiifattan paper check isiniif dhufe yoo ta'e direct deposit accountii keessan akka inni isiniif jijjiiramu gochuu dandeessu. Akkamittiin gochuu dandeessu IRS Internal Revenue Service warra jedhamanii IRS warra jedhamanii customer service hotline qabu. Customer service hotline isaanii immoo 1-800-829-1040 tokko 822-829-1040 lakkoofsa kana bilbiltanii kun egaa regular eessuma yoo argachuu dandeenyu informationii kana onlineis argachuu dandeessu. Lakkoofsa kana yoo bilbiltanii direct deposit akka inni isiniif ta'u gochuu dandeessu jechuudha. Kanatu isaaniif salphata. Isiniifis gaariidha. Waraqatatu badee cheekiitu badee jechuun qabu adreesii keessatti dogoggora qaba waan jedhamu hin qabu. Kanaaf itti danda'ame isa sirreeffadhaa kan jedhuun gorsa isiniif kenna. Egaa tax return irratti hundaa'anii ergu warri tax return hojjechiisuuf dirqamni irra hin jirre jiru moo hin jiran jiru. Isaanis immoo eenyudha fakkeenyaaf namootni tokko jiru namootni umuriin isaanii bubbulanii social security kan argatan jechuudha. Social security irratti benefitii kan qaban social security benefit jedhama. Isa warri qabanii tax return faayilii gochuun dirqama miti isaanii fi kanaaf akkamittiin birrii kana argatu mootummaan eessa adreesii isaanii argata kan jedhu gaaffiidha nama hundumaaf iyyuu. Garuu olis jennes gadis jennes mootummaanii social security administration irraati information keessan argatee akka inni isin bira ga'u gochuudhaaf isaaniif hin salphata. Kanaaf wanti isin yaaddeessu hin jiru. Wanti dabalataa isin gochuun irra jirullee hin jiru. Teessanii eeguudha jechuudha. Akka jedhamaa jirutti torban 2 torban 3 asitti uumasiin qaqqaba kan jedhamudha kan dubbatamu karaa miidiyaa adda addaa kana fakkaata jechuudha. Meegaa yoo danda'ame amma immoo sattaanutti immoo inkaamii akkamii namoota meeqa inkaamii meeqa qabantu horii kana immoo argata isa jedhu immoo itti fufnee ilaalla. Eebbifamaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.